Lammaa Magarsaa biyyatti deebi'uufii jedhan. Ashama akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Ammallee turree walitti deebinee yuutuubii haaroo kanarratti yeroo hunda yaada mataa keenyaa kennachuudhaaf odeeffannoowwan jiran hordofnee guyyaa nuu mijate yaada dhuunfaa keenyaa akka nama tokkotti kennuudhaaf asirra dhufna. Har'a immoo oduu addaatii fi bal'inaan qoodame tokko irratti waa dubbachuuf dhufna. Oduun tunis miidiyaa hawaasaa gubbaatti guddoo qoodamaa jirti. Eessaa kaatee isiitii fi sababiin ammatti oduun tun kaateef maala kan jiru bal'inaan ilaalla. Oduun tun maali? Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii yookaan immoo gama biraatiin ministeera raayyaa ittisa biyyaa duraanii Dooktar Lammaa Magarsaa jaallatamaan namaa gara biyyaatti deebi'uufii jedhan. Kana kan jiru immoo garee faarsee bulaati yookaan immoo garee mootummaan bobbaase diijitaal milishaa isa yaan kana. Gareen kun ganama bariirraa jalqabee Lammaa Magarsaa gara biyyaatti deebi'uuf akka jiru. Kanaaf immoo Abiyyi Ahmed waliin marii akka gaggeessaa jiran ibsaa jiru. Dhuguma immoo Lammaan Abiyyi amanee gara biyyaatti amma dhufaa waan jiru irratti haasofnaa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma namuu yaadatu Lammaan erga bara 2019tii uummatattis hin mul'anne guutummaatti jechuun ni danda'ama. Uummatatti as hin deebine waggootaaf jalqaba akkuma Abiyyi Ahmed paartii bilisiginnaa tana hundeessaniin namoota paartii tana mormanii ammatti paartiin haaroonni tun biyya tanaaf hin barbaachiftu biyyi dura gara furmaataatti deemuu qabdi jaanii paartii Abiyyi Ahmed biyyattii waraana keessa galchite tana mormanii cichanii Abiyyi wal dhaban keessaati. Lammaan osoo aangoo ministeera raayyaa irra hin dhaqin pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka ture namoonni beeka. Yeroo pirezidaantii irra ture gaafa jijjiiramaa sana aangoon tasaa turte jechuun muummicha ministeeraa namni ta'u isa ture. Namoonni uummanni biyyattii guutuun akkasitti beekanii haa ta'u malee Lammaan aangoon tun ammatti an Oromiyaa dura gadhaabuu qaba jee Oromiyaa irra didee Abiyyi kan isa jala jiru fuudhee ifiif bakka san buuse. Uummanni mormee jennaan illee TV bahee Abiyyiif anaatu carraa kenne. Sababiin isaa Oromiyaa mana keenya osoo hin ijaarin bakka biraatti hin deemu jeen beekaa dabarsee jee dubbatee ture. Already aangoo isaa dabarsee kennee fi uummanni illee lolee jennaan uummata illee hubachiisaa ture yookaan kadhachaa ture. Boodarra hin taane bara 2018 aangoo isaa dabarsee Abiyyiif kenne 2019 garuu Abiyyiin ganame 2019 sababa paartiin tun ammatti biyya tanaaf hin maltu jee qofaaf Abiyyiin ganame biyyarraa ari'ee waggootaaf Xaaliyaan jiraachaa ture. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana uummanni keenya paartii akka biyyatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraataa kan jedhu. Xaaliyaanitti sagantaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qacaramee hojjechaa ture. Lammaa Magarsaa inni muummicha ministeeraa carraa isaa dabarsee laate qacaramee biyya namaa baqataa ta'ee hojjechaa ture jechuudha. Lammaan waggootaaf erga Xaaliyaanitti hojjechaa ture tibbana maaltu mudate as dhiyoodha. Namoonni hedduun ni yaadatu. Waggaa akka irraa Jawaar guutummaatti qabsootti deebi'uu murteessee jennaani waa'ee Lammaa kana Jawaar kaase. Waa'ee Lammaa duraan hin dubbatamu. Lammaalleen erga bara 2019tii takkaa homaan dubbanne cal waan hunda. Du'a namoota sadii qofa irratti Lammaan ibsa baase kan hin arge sanirra kadabre viidiyoodhaanis hin mul'anne haasawus taasisee hin qabu. Xaaliyaanuma keessa jiraachaa ture immoo. Waa'een isaa waan dubbatamneef mootummaalleen baay'ee isarratti hin xiyyeeffanne itti dhiise. Haa ta'u malee dhuma bara 2024 jechuun Diseembara akka ammaa Jawaar guutummaatti qabsootti deebi'uu murteessee gaafa as deebi'uu waa'ee Lammaa deddeebiidhaan kaasee BBC gubbaatti ni kaasee dabree ammoo DW gubbaatti Lammaa akka quba qabu Jawaar. Ilaa haga manaatti bira dhaqee dhimma biyyaa irratti akka dubbisee Jawaar ibsee ture. Diseembara Jawaar waan san dubbatee ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Febraarii 2025 yookaan gurraandhala 2025 qondaaltota olaanoo Itoophiyaa fuudhee Abiyyi gara Xaaliyaanitti ergee Lammaa mootummaan Xaaliyaan dabarsee akka kennu gaafatee ture. Sababiin isaas Lammaan Jawaarii wajjin hariiroo waan qabuuf ammatti uummata nurratti kaasaa qabsoota dhufee uummata nurratti kaase jechuudhaan Abiyyi gara biyyaatti galchuudhaaf mootummaa Xaaliyaan waliin mari'ate. Haa ta'u malee mootummaan Xaaliyaan Lammaa dabarsee kennuu hin barbaanne ni didee wanti san Febraarii irraa jalqabee ji'oota walitti aanan yaalamaa turus mootummaan Abiyyi guutummaatti
lammaa gara biyyaatti deebisuudhaaf galchee hidhuudhaaf yaalus milkoofne. Haa ta'u malee lammaan walakkaa bara kana akka xaaliyaanuu gadhiise ibsame. Guutummaatti xaaliyaanii baqateera jechuudha lammaan ammaas. Sababiin isaa immoo achitti isa qabuudhaaf yaalamaa waan jiruufi Jawaar amma dura deddeebiidhaan waa'ee lammaa dubbachaa ture. Eegasuma boodallee jechuudha baruma kana keessa waa'ee isaa dubbachaa ture. Kana hordofee maatiin lammaalleen Wallagga keessatti hidhamanii turanii. Already Jawaarii fi lammaan wal quba qaban jechuudha. Kanaaf mootummaan isirratti xiyyeeffate. Kana ta'us lammaan boodarra amma bakka inni jiru hin himamne garuu xaaliyaan akka gadhiise miidiyaaleen fi namoonni isatti dhiyeenya qaban ibsanii jiru. Lammaa fi Abiyyi wal dhabanii qofa otoo hin taane sadarkaa hamaarra akka turan beekamaadha. Lammaan ammoo kan aangoo isaa Abiyyiif dabarsee kan Abiyyuma saniin ganame baqataa ta'ee jiraachaa ture. Haa ta'u malee lammaan waan waraana biyyattiitti gaggeeffamu dabalatee harki kiyya dhiigaan hin laaqamiin jechuudhaan Abiyyi irraa fagaate. Sila waliin hojjechuu nama danda'a ture garuu harka isaa dhiigarraa eeguudhaaf harka isaa waraanarraa eeguudhaaf jecha waan hunda tokko lammaan aarii ni qaba. Aariin inni qabu guddaani nama waraana jaallatu kanatti aangoo dabarsee kennuu ture. Kanaaf hundumaa'u gaabbees dhiises calitti irraa fixe. Haa ta'u malee amma har'a oduu ganamarraa jalqabee bal'inaan qoodamaa jiruuni yookaan gareen faarsee bulaa yookaan kadhatee bulaa jedhama. Gareen kuni Abiyyi fi lammaan marii gaggeessanii lammaa gara biyyaatti deebi'uuf deemaa jiran. Akkuma isin jee gareen waan kana bal'inaan qoodaa jiru garee faarsee bulaati yookaan ammoo warra raayyaa miidiyaa mootummaan qacare kana lammaa fi Abiyyi manguddummaadhaan araaramanii lammaan gara biyyaatti deebi'uuf deemaa jiran. Eessaa akka fidan I don't know ammayyuu hin beeku. Haa ta'u malee gareen faarsee bulaa kun baay'een isaanii odeeffannoo tokko gaafa qoodanii jalqaba qaamni mootummaa odeeffannoo tana qabu garee san keessa jira. Fakkeenyaaf ammoo ministeeronni biyyattii olaanoon garee raayyaa miidiyaa tana gaggeessan baay'een isaanii. Taayyee Danda'a kan har'a hidhamee hidhaa jiru garee raayyaa miidiyaa gaggeessaa ture. Isa dabalatee namoonni hedduun ragaa ba'an asitti viidiyoo isin dhageessuu nan danda'a. Ministeeronni akka Taayyees garee raayyaa miidiyaa tana waan gaggeessanii fi yookaan garee faarsee bulaa tana waan gaggeessanii fi odeeffannoo tokko mootummaan gaafa quba qabu dura garee sanitti ergee ajandaa godha. Garee santu gabbaasee dhimma kana ijoo taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma lammaa fi Abiyyi osoo jaarsummaan isaan jidduutti rakkoon jiru ilaalames mootummaan dafee garee tanaaf ergaa gareen tun fuudhee baaftii jechuudha. Akkasii amma odeeffannoo tan amma eessaa akka fidan himuu baatanillee garee raayyaa miidiyaa kun waasaappii keessa waan qophaa'e bal'inaan qoodaa jiran. Oduma wal fakkaataa qoodaa jiran. Gareen tun oduu qoodaniin torban dabreerraa eegalee karaa manguddoota biyyaatii fi abbootii amantaatiin Dr. Lammaaf Abiyyi Ahmad jidduutti rakkoo jirtu furuudhaaf yaaliin taasifamaa ture. Milkaa'ee Dr. Lammaa Magarsaa gara biyyaatti ni galu. Kana keessatti ammoo Atileet Koomishinar Daraartuu Tulluu gahee guddaa qabdii jaan. Asitti turela. Akkumaan isin jee gareen tun ministeerotatu odeeffannoo kennaaf garee raayyaa miidiyaa tun waasaappii keessa barreessaniiti kooppii godhan eegas feesbuukii gubbaatti. Anyway garuu dhugaa akka hin taane beekamaadha. Amma dhugumaan torban dabreerraa jalqabee mariin manguddoonni Abiyyi fi Lammaa jidduutti marii gaggeessanii araarsuu danda'anii kan jirudha. Dhugumaan Lammaan biyyatti deebi'a kan jirudha. Mee jalqaba Lammaaf Abiyyi ni araaramu moo hin araaramu kan jiru ilaallu. Akkumaan isin jee Lammaa fi Abiyyi gaafa jalqaba wal lolanii manguddoonni araarsuudhaaf yaalanii akka turan jidduutti yaalii godhaa akka turan ibsama. Ta'us garuu Abiyyi mata jabeenya isaa irraa kan ka'e rakkoon sun furamuu hin dandeenye. Tokko Lammaan paartiin Abiyyi yeroo sanatti hundeessee ammallee biyyattii makaraa godhaa jirtu Prosperity Party yookaan biltsiginnaani akka hundeeffamtu hin fedhu. Sanbira dabree Abiyyi immoo paartii anan hundeesse jechuun mormii gaggeessee waliif galuu hin dandeenye. Boodarra immoo inumaa Lammaa akka hidhaa dhaabbii hidhee ture Abiyyi nama aangoo isaaf dabarsee hidhaa dhaabbii hidhee akka uummata natti gad hin baane jee boodarra Lammaa yeroo takka qofa dhaabbata raadiyoo VOA Ameerikaatiif yaada kenne malee uumaan dubbanne jechuudha ugguramee ture. Ammallee jaarsooleen jidduutti rakkoo tana furuudhaaf yaalanii boodarra dhumarra Lammaan akka biyyaa bu'u Abiyyi murteessee Lammaa biyyaa baasee jechuudha agartee. Gaafa sun manguddoonni yaalanii Abiyyi manguddootaan biyya ari'ee har'a manguddootaan rakkoo isaanii furuun ni danda'ama yoo jedhame abadan waan yaalamu miti. Mariin gaafa sanii milkaa'in har'a ni milkaa'a jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaliif erga Lammaan waggaa torban kana callisee waraanni biyyattiitti gaggeeffame biyyattii makaraa hamaa keessa jirti qofa otoo hin taane balaa keessa jirti. Ni yaadattu yoo ta'e fulbana 9/2025 baruma kana fulbana dabra kana jechuudha. Wayita hidhee haaromsaa eebbifamu Lammaan barreeffamaan xalayaadhaan ibsa baasee ture.
baga gammaddan uummata biyyattiitiin jee uummanni biyyattii har'a waraanaan ajjeefamaa jira jee ture. Imagine yeroo lafti nagaa Abiyyi hojii araaramuu waliigaluu hin dandeenye. Har'a gaafa gartee Abiyyi waraana baay'ee irratti hirmaate naannoo Tigraayitti lammiileen miiliyoonatti dhiyaatan dhumanii naannoo Oromiyaatti lammiileen kumoota dhibbaan lakkaa'aman dhumanii naannoo Amaaraatti waraanni ammayyuu itti fufee Oromiyaattis itti fufee jirutti lammaan Abiyyi wajjin mari'atee jaarsummaadhaan ni araarama jechuun baay'ee ulfaataadha. Isaa miti. Dhuguma lammaan gara biyyaatti ni deebi'a gaafii jettutti haa deebinume. Dhuguma lammaan gara biyyaatti ni deebi'a deebuudhaaf wabiin isaa maali kan jirutti deebina. Lammaan biyya deebuu dura gaafii nuti gaafachuu qabnu yookaan wanti nuti yaadachuu qabnu tokko jiraachuu qaba. Kunis Abiyyi erga aangoo qabatee namoota Taayyee Danda'aa isa waliin hojjete ministeera godhee ni gane. Jawaar Mahammad nama qabsoo godhee Abiyyi akka aangootti dhufe kan godhe Jawaar Abiyyi ni ganame. Jaal Daawud Ibsaa Abiyyi fi Eertiraa dhaqee biyya galche abaa'oo jechuudha ni gane. Ministeerri muummee Abiyyi Isaayyaas Eertiraa jechuudha. Eertiraa waggaa 20 Itoophiyaa wajjin wal dhabde araaramne rajee Isaayyaas wajjin araaramanii ni gane. Kana qofaa miti. Abiyyi aangoo qabatee nama baay'ee uummanni jaallatuuf inni mataan isaa jaallatu Hacaaluun harka isaa du'e yookaan ajjeefame. Battee Urgeessaa mootummaa isaatiin ajjeefame. Harka isaatiin ajjeefame already. Isa Hacaaluu kanallee qorannoo bal'aan gaggeeffamuu baatu qorannoo xiqqoo gaggeeffameen yookaan koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa gaggeesseen Battee Urgeessaa qaama nageenya Abiyyi Ahmadiitu ajjeese jira. Koomishinii san kan hundeesse Abiyyi mataa isaati. Waan inni hundeesseetu isarratti ragaa bahee jechuudha. Koomishinii mirga namummaa Batteen harka mootummaa Abiyyi irratti ajjeefamuu ragaa bahe. Kana hunda ganee ajjecha kana hunda raawwatee lammaa biyyatti deebisuu gaafa jennu dhugumaan lammaan wabiin isaa maali? Akkamiin deebi'a? Keessattuu jaarsummaa araara jaarsummaatiin biyya deebi'ee ja'anii yaaduun waan akkam. Wabiin lammaan jiru jechuudha. Lammaan biyya deebi'uu hin jiru. Even jaarsummaadhaan yookaan abbootii amantaatiin miti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Abiyyi fi lammaa araarsuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Lammaa fudhee biyya galchuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Abiyyi haga aangoorra jirutti sababiin isaa hin jiru kaa namoota meeqa lammaan mataan isaa Abiyyiin akkatti ganame beeka. Lammaa biyya deebi'ee ja'anii yaaduun intala ulfa garaa hin qabne takka ni dhalti ja'anii eeguu yookaan ni deessi ja'anii eeguudhaan tokkummaa jechuudha. Kanaaf hin jiru jechuudha lammaan biyyatti deebi'u. Dhugaadhaan mootummaan osoo lammaan isa wajjin araarame ni fadhan. Abiyyi mataan isaa lammaan osoo isa wajjin araarame wajjin hojjete ni fadha. Garuu lammaan bakka san jira hin jiru. Kanaaf odeeffannoo akkasii facaasuun beekamaadha qaama mootummaatirraa kaati. Kunis piroopoogaandaatti yaadamedha. Garuu waan akkasii inni ta'a ja'anii eeguun immoo fafa daba hamaadha. Dhugumaan daballee guddaa hin ta'u waan hin yaadamnedha jechuudha. Piroopoogaandaa ittiin uummataaf jaalachisan ta'uu mala ta'a. Sanirra ka dabre garuu odeeffannoon akkasii ammatti uumaa takkatti miizaan an kaasu. Anyway baay'ee dheeratayyeeti malee silaa baay'ee dubbannaa. Lammaa Magarsaa gaafni inni Itoophiyaatti deebi'u gaafa Abiyyi Ahmad yookaan biyya san dimokiraasiitti ceesee hundaaf mijeesse yookaan ammoo gaafa ammoo Abiyyi mataan isaa biyya sanii deemedha. Abiyyi biyyattii dimokiraasii godhee biyya san hundaaf banaa godhu hin jiru. Kanaaf lammaa biyya gala ja'anii eeguun natti hin fakkaatu. Ammaaf akkasi odeeffannoon kunis dhugaa miti. Piroopoogaanduma dalaguudhaaf gareen raayyaa miidiyaatti yaadee facaasaa jira. Akkasii nagaatti.